No. Hello. Pengen nagaan dhuftan? Hello, Kadu. Akkam. Seenaa dafaati. Hello hundi keessanuu dafaa seenaa. Sirban qabu akkasin hin banne jechaadha. Bakka taa'ee yuddi ka'uun barbaadu. Hello falmataa sabaa akkam. Hello bishaan hundi keessanuu akkam jirtu. Nagaa keessanii. Akkamii gooftaa mubaarak. Hello, Ali. No, I didn't. I'm still on the tree. Achumara ina sa ajara gadin bune. When did you get down from the tree? When inna fatana, what is it? Examine some consultana nangadu evekta. Kanafu. The family with the family. Share good ajaris akkana mutabra ajajas ni kennu. What's my title? My title is Wire Moromoti. Hey, galatomi unat beniam galatomi very dukia. One and half of them. Why jolle jiddafi jolle reo jirani fi why social media kanarratti deemu xinno shira dubbachuun barbaada. Why jolle jidda jirani raknarra jiru manadha keessatti condition isa gaarii miti galuu barbaadu saanii rakkina baay'ee jira warran baasiis bilbilee dubbiseera. But there is a problem. Amma namoonni keenya garuu goofandis namni baneeru sun jiru garuu why goofandis hin banne mas gochaan jiru namni irratti hojjechaa jiru warra ijoollee dubaraa har'aaf baasanii jedhanii deemaa jiran gara biyya warri dhiiraa galuu barbaadu qorri bakka jiran baay'ee qorraa kafanan qabanii nyaanni rakkina baay'ee humachaa jiru. Kanaafuu please warra organizing ni gootan kan irratti hojjechuu qabna. Maallaqa slee goofandin banamee fi amma qophaa'uu qabannaa dhaqan ijoolleen kun amarka duwwaa galaa jiru maallaqa bakka darganlee isaaniin kaffalamne because akka butamanii waan qabamaniifu they're just it's accident, they're not ready for it. Okay, mallawi afaan oromoo kana muka gaafiin afaan xaxarakkinan qaba. Kanaafuu intani gochuu qabna jechuu ko irratti hojjetamuu qaba. Warra biyyallee kontaaktii qabdan ijoollee kanallee akka seeraan dhufanii jira miti. Wabaay'ee irratti hojjetamuu qaba. Ani warran baasillee bilbilee isaan dubbiseera. Indubo deebiin kennuuf warran baasillee isaan dubbiseera but deebii isaan naa kennanii fi wanti jiru adda adda. Ijoolleen galuu barbaadde isaan garuu immoo wanta adda addaa dhiyeessaa jiru. Just different kind of reason waan isaan gochuu didaniif maal isaan akka turan barbaadaniif there's different idea. Ijoolleen garuu waan barbaadan ijoolleen kun galuu qabu dhee yaadanillee akka galan gochuu qabna jechaadha. Irratti hojjetamuu qaba. Please warri jiddaa jirtan community Oromoo warri ala jirrus walitti dhufne walaa hawaa tokko hagoonu baay'ee galatuma irratti hojjechuu qabnan jedha because ijoollee kana gargaaruu qabna. Akka Oromummaa jechaadha. Waa'ee political party sonten as Oromoo bakka tokkotti dhufne waa tokko gochuu qabna jechaadha jedhee yaadani. Karaa lammaffaa immoo ijoollee yoo jirtu on the 18th gaafa 18 biyyatti galuu qabu. They are ready. Tikeetii Ethiopia Airlines isaanii kenneera. But rakkinni jiru ammasaan
Lakin ijoollee keenya reeyoo jiran ijoollee atleetii lamaan jechaadha warri hafan lamamu saddesan. I think there are two of them. I don't know the other one haven't communicated with them. Rakkinni jiru isaanama biyyatti galuu barbaadu. But the problem is intini argachaan jirani beektaa warra Ethiopia Athletic Federation, Ethiopia Athletic Federation, I think there are to lose in charge, I believe. Ishin homa ta'afin jiru communicate illee isaan wajjin gochaan jirani. Kanaan dura embassy reeyoo jirutti ijoolleen iyyatanii Ethiopian Athletic Federation ijoollee contact gochuu barbaade garuu warri embassy dalagan daba dalaganiin ijoolleen akka galuun barbaanne sobanii rakkin uumameera ijoollee kana gidduutti jechaadha. Namichi Antaana jedhamu embassy Ethiopia reeyoo jiru handala gochaadha amma achi gara Chinaatti transfer ta'eera. Isatu sobee ijoolleen galuun barbaadan jedhee deebii jaraaf deebisee jarri garuu contact osoo ijoolleen godhin wanta sun addaan kutanii jechaadha. So for this reason warri Ethiopia Federation dalagdan warra daraartuu taatanii argaa kanatti naagaha please ijoolleen kun rakkinarra jiru saantimattiin taaksii yaabbatanii bakka airportii deeman illee qabani communicate warra Athletic Federation wajjin gochuu yaadanii nama isaan dubbisu dhabanii tikeetii iyyuu han isaan argatan Ethiopia Airlines ti kenneen malee Ethiopia Athletic Federation homaan goonii fi jechaadha. So kana please wanta kana ijoolleen kun oromummaadhaan rakkatan oromaaf kan akka oromoo maddii dhaabachuu qabna warri ala jirru kun immoo jechaadha. I don't know eenyufa akka taatan namoonni 50 staanii 20 staanii ijoollee kana goofandiin hookiin abanamu hookiin immoo akka dafnee jechaadha. I don't know, direct is malak ergnefi basata o please we have to help them because amma biyyatti galu kafan of rank aban ijoolleen kun reeyoo jiran waggaame kana santaan almost 2 years now malak of raa tokkon qaban kanaafu anamma akka gargaarsa gootan baay'een isin kadhadha har'a jalqabne jechaadha torban lamatu isaan hafe we have to support them ergaa komo daraartu bira naagaha daraartu tullu I think she's in charge of Ethiopia Athletic Federation charge inishida ishin bira naagaha ijoollee kan akka gargaarsa gootu akka isaan qunnamtullee ishi qunnamu yaadanii ishi argachuu hin dandeenye please oromoo taatanii wanta kanan beektan ishi wajjin wal qunnamteen qabdan akka ijoollee kana gargaaraman ijoolleen kun akka simataman illee waan barbaadamu illee biyya gahan harka duwwaa galu akka godhamuuf kabajaan isin gaafannaa jechaadha warra oromoo taatan achi keessa dalagdan warra oromoo taatan immoo alla jirru please ijoollee kana doolaara 100 erginu naa bilbiluu dandeessu maqaa isaanii bilbila isaanii isinii kenna hankana raafe immoo namni goofandimii banuu danda'u goofandimii banee ijoollee kanaaf aranno kuma tokko see kuma lama maalo akka oromoo tokko wanta kana wanta shaayii fi kafanarraa yookiin kophee tokko ittiin binnuudha please torban kana keessatti kana goone isaanaa gargaaruun jedha because tricky isaan hojjetanii nauma embassy Ethiopia hojjetu nama biyya sun keessa jirutu galuun barbaadan jedhee wal sobee gidduu deemee waan hin taane waan godheefu kuni ijoolleen akka balleessitee godhamteetiniin adawamaa jirti karaa hundaan hojjaan isaan gargaaraan jirru isaanillee Ethiopian Athletic Federation isaan gargaaraan jiru so kanarratti dalaguu qabnan jedha galatoma hundumti keessa naqunnamaa maalo please we have to work on this ani ijoollee warra Dubai irratti hojjechuu qabna suuta dubbadhu ishi I don't know nan roon dubbadhu kon I just want to get it out I guess I don't know suuta den dubbadhu shafana marfatin dubbadhu mo why lamma famon the third thing I want to talk ani kana gubatu Facebook kan len jubbisi sera why CD harabe maqana mayu no honi first of all namni mirga qaba enyimtu jechaadha ani jireenya ko ofirratti mirga qaba maalla korratti mirga qaba oromoon there is cause and effect waan jedhamu jiru beekta waa tokko maaltu fide waa tokko dhibee tokko eessaa dhufu hoo beekte qoricha isaat irratti hojjetu jechaadha dhibee isaa maal akka ta'u hin beekne garuu wajjin rakkatta dhibee isaa hin beekne ka sirbitootni oromoo sirba meeqa baasanii sirba warra Itoophiyaa dhiisa sirba warra Eertiraa miliyoona 18 miliyoona 19 warra argiran sirba warra Eertiraa hundiif Tigree fi Eertiraa walitti hidhamte miliyoona 18 nufta isa ga balalu abbabeeka of beekna oromoo taatanii maqaa warri especially diaspora ani warra daareetti dhufe yoo beekta especially warri hoosoo finfinneen geeniyyu baadiyyaarraan karaa Keeniyaa dhuftan karaa Sudaan dhuftan anchi indenesh mi nan balage wait maal sanatti bilbilta salaasa rakkan jiru beekta I'll black your ass as keessa baan ka blacks godhu beek sare harri ana ka keessa tan oromoo arrabsiisu argite so dhiifama na godha ijoollee warri sirba afaan amaariffaa sirriin naasobnellee
ቆንጂዬ ደህና ነሽ ማከም ጀድዩ ሀውሴቶ ከማን ኦሮሞ ማረፍ እንደንደኝ ገሩ ስርባ ማረፍ መዳገወርን አከሰልጣኔ ትላልተኒ ስርባ ማረፍ መዳገወር ደንጅርቱ ወልቤን ሁንዱም ትገኝ ዱጋ ኦሮሞ ነው ሶ ስርባ ኦሮሞ ደገፈቴ ናውኒ በከብራዋን ነው ቆፊን ቀቡ that's what I really believe personally ቻለ ሆጎደሞ አትሰሙና ማምታን ኮንትሮል ጎቱ አናን ኮንትሮል ጎቹን እንደሱ አተማን ዋን በርባደ ሰርት ወንዱበት አከበርባደን ፈድ አከበርባደታ hanet control gochu dendesu mal nalalu isu share video ko gochu isu ho malaka nakaf malaka sunora gochu dendesa ichal the same thing cd galangorum samu enyu ndi basira gurba enyu getaun enyu tumca jaba serba harato ko michumu namna enju kanandro samu sosore enju basira now make atulale me serba abasha sabode be now make akala dakta ilalu desu that's evidence ani jollen kun dalagani egna flalle mafnesni ojeddanam anam business in qabote ani chuko oromo gulguro hote ustaina rambit tantana bidena basha gurguru tangal woti san notaka mal business it's a business anama enyu de garanjuru by the way ana busha kafana marfasir bu de garanjuru I don't support that san wanan konan gonen wan sani wato ko yungodon akakot afan kon dubatan afan san dubbat min jannan sanar ko chal bakawrat len dubbat dawale nyata ko nyata ke nyat jaran mi akom bitam mi sani san rambiton an bidene ga nyat dem jemi kat bidenis nyat dem beku darbe en mo bona politiko do kumale bidesa ka to shwan beko ne fam den to shembe ho gnal de selesi antoshus hinyat dus bakka hina fasan du wadan gurguran mal oromo ho bilbile ho oromo ho biden to show business abane nam dake ranyatun ju namni kenyi of kufisa male at jala kachu barbad afani male when it come to action akka oromo dadabani jur ugan sanje nuti million shanta mo finjen million namma no minjen mera qame dc daqa nisin to ko man bideni bantet oromo da irrachu sisan biden onek jedani hansani garunuti jala kanet gafa biden tay man nu finyata mu nu filqum samu hansani me ahayu isma bisan guwani de gara kesan man dakamne kana nyatsani me ahayu nyata me qaso me gututi ismanu qawe bitsirte obolanke bitsisa turte ismanu harale san degarte san abafe en makan sani jarrusuni warrasan wolfitan sun san degarani san malaka ketini ambraisan numni jolle oromo tarka calu baqate alajira saba oromo to alajira saba oromo kana sambate dema jalattanis jibbatanis ati honnama midu barbadde wanta control gotu male hanke male of control gochu dadabde ganda control gochu ndemin abu zalakan afan amari famity ho barbad afan chanatin serbo murgasati ani serbasasilla rasim bitu abarra bitulal asan mesa de garani gavas ach gali serbu danda murgasat it's a business war entertainment hojjetanmo those artists are sabat hanisan kabaju sabat amalakasan ilatu isin of you control gochu dadabde asrabatani kanate aste so what isa dabda manatemi sidin kun dubat debiya inna kafana marfan serban gochu dandesa hindandesu samuna ma control gochu nu garbumad annama control gochu barbadwan I don't want to control anis control akan godon barbadwan mucaan kun hammana matokko minute hammana man hannet ham oromon arrafsnet mirgasat ho oromon rafs gafsu dulla dadtiyani cabacabne lafashi kenya enyu yechan oromo tu turumba kenya hankana rafe garu sirbe jettani arrasun oki wajechun dogogorada mirgasat at mirg kemal sirbasun dagefachu disu youtube ra dagte lalu disu the less viewer he got malaka da baachada malaka ketkennu disu dagefachu disu isan sirba oromo gefatu maaf culture oromo kufenat mame isan han oromo daqani click le godan ilalan me ethiopian song gedat gurgur godame han tigrif fanufa han amarf gurag oromo dumarat rufa han oromo tefiga gulgul gote mele kana enyu gode ono gode facebook rat batani am woccan namni iyu na mahoma gochun dendenyira namni wago dumal tigre mal gote nanu iyu ndaw yent qawwan samu kenya jolle kenya no radofte kanafu ati senna way qabatu iyu disi mal da qabat yeromi qawan takno ratruben yeromi qawl gorsen hin dagesan harren isin harren unu damale naman batani kanechun zas really mahallame me of mo gafadame gurba kana dabu dendesu anana dabu dendesu anama kayna fana marfan dubadde oromo kay mulit ko de arrafse man lagotu homa yunan gotan facebook complain gotani bodi homu malamale homa yunan gotan hangochu dendesan garumal ana follow gochu disu dendesu akan ma ko ba ko ni yasitwe sundalu batten video share gochu disu dendesu especially youtube gubatama nam arrestan iftani sanama reaction ilalu male afan oromo ta afan almat want to bift namni attai san translate godun juru arabata u wagare to umbekan they just check the reaction youtube gubacha the more reactions they get
the more money they get paid. Subscribe go to, follow go to, maal jettu. Anamma page abashaa tokko illee ilaalu. Maalifiin tokko faa sammuun koo ani waan isaanii ullaale deebii kennuufiin deema beektaa. Silaa sa'aa 24 asirratti iyyaa oolaa jechaadha. Because waan aarsaniif jechaadha. Dhugaadha karaa tokko information argachuun gaariidha. Garuu jara kanarraa information argadhe waan tan gargaaru illee jiru maal isaan akka sareetan lakkaa'an. So what I do is yeroo koo han isaan irratti gubuu qabu. Yeroon aqee isaan akkana taatanii jedhee ilaaluun qabu. Namoonni ashirgoon yeroo tokko nan laala arguun gaariidha. Garuu isin akka argitaniif waan gootanillee adda addadha. Mee nama seenaa Oromoo haasa'u yookiin immoo waa'ee gadaa Oromoo haasa'u meeqa follow gootu mee? Follow tokko illee hin qabu. OMN YouTube gubbaa nama meeqatu laalame yoo subscribe godhe. Osoo isaatti ayyoon afaan bantaa jira. Dooktoriin tokko dhufee Oromoo arrabse. Warra jajjaldeessa fakkaatu namallee fakkaatanii sammuu namaa hin qabne bitanii dhufanii nu arrabsiisu. Isaan akka nuti laaluu baadhee eenyuun arrabsu qilleensa arrabsu. Nuti asirraa hamma iyyinu hamma asirraa maraan jechaadha. You know, ani Oromoo yeroo tokko sammuudhaan qabnu moo waa tokko sinirra ga'u malee hin beektan akka talaalatti laaltanii. Wanta dhufaa jiru hin beektan akka talaalatti laaltanii. You cannot even just waa tokko namni akka talaala argee waa tokko argu I don't know gas gochuu dadhabame namni jiraate namni lafa kanarratti waggaa 10-20 jiraate waa tokko haalatti laftee kan baruu dadhabde. Waan as deemaa jiru waan ta'aa jiru maaliifin arguu dadhabdameessin. Hamma dhufee sammuutti mee kan sinaannootti waa tokko isiniin galu. Hamma dhufanii diriirsanii akka isinitti jabaasne baatirii isiniif hin galu. Haalaalaalaati just ana kam jedhee isinitti muqoyme. Ofiikee of gaarrabsite ofiikee of arrabsite ofiikee jala kaattee kadhatte ofiikee viidiyoo isaanii ilaalte sirba isaanii sirba ani namoonni tokko maa jedhu beektaa? Isaan sirbaaf uumamanii. Says who? By the way, artiin hundan ancaqqabe Afrikaa gurraacha which is we ukushatik. Arabni sirbaan beekamu. Garboomanii biyya kanatti illee gurraachin sirba ture. Sirbaan beekamu ture. Garboomanii illee isin garuu harkaataniit ne isaan sirbaaf. Because that's what you believe. Nagammachiisetti waa yaattu waan isaan godhan si gammachiisa. Anamma sirba isaan gammachiisu. Ittiin guddadhe jaalattanis jibbitanis. Anamma afaan isaanii innaan dubbadhu sirrii natti tola afaan Oromootti amma afaan needhannaa dubbatan innaa fidu kun daalatan yaaduu dandeessu. Innaan Oromoo fidu dafee dubbadheen keessaa buu barbaada. Why? Because na cinqabeekta I got stressed out. I got really frustrated. Garuu innaan afaan isaanii dubbadhu waan yeroo baay'ee waan ittiin guddadheef natti salphata. Relaxu godhee innaas afaan isaaniitiin. Garuu hamma danda'e afaan kootiin dubbachuun barbaada. Namoonni baay'een Finfinnee guddattanii dhiisiti waggaa 4-5 calqabdee dhiisiti achiin dabartanii waggaa 4 dalagdanii yookiin waggaa 4 achirra mana barumsaa baratan waan ijoollee Finfinnee toof hin jechuu barbaada. Akka Finfinnee way jiru tokko wallaalummaan Oromoo garummaa Oromoo afaan Amaariffaan natti tola. Eeshi kuni out of nature uumaadhaan namni hamsaa jaalata. Anamma cimtuu ta'e miti. Warri ko iyyee warra gaarii na guddise. Haa ta'u immoo Oromummaa koo an of jibbee ganda jaalachuu hin danda'u. It's impossible. Umaanu siin eeyyamu. Sareen innaa adurree wajjin deemtu ko adurree taatee mitan deemtu. Adurree taatee adurreen sareen hojjumaan deemu akka horii akka whatever. Fardii fi harreen wajjin deemu farda harreen ta'u harreen fardan ta'u. But they go together as animal. Ati Amaara ta'uu qabdi gaafa Amaara wajjin deemtu. Amaara tokko jiraate Oromoon 5 jiraate afaan Amaariffaa haasa'ama. Amaara tokkodhaan 5-1. Haaloo hoo barbaadee dhaqu hoo barbaadaa jallaa dhaqu. Inni naaf cinqamaa. Ata waso Oromoo fedha Amaara fedha gobaat sitti kolfu malee ta'anii sana onni dhagoo afaan Amaariffaa Oromoo faasifaaso hoosoo beekan hin beeknu jedhu. Waa'ee mana barumsaa like maal jedhanii hey Mohammed maal jedhanii ቢሾፍቱ ላይ ከስንት ትምህርት ቤት ይሄኛው የኦሮምኛ እንደዚህ አምቦ ልንገራችሁ አምቦ ፕራይቬት ስኩል ጠቅላላ I don't know how many there ሁሉም እንትኖች ናቸው በአማርኛ ነው የሚያስተምሩት ዘኔ ፋሚሊ ዛም የሚያስተምሩት አሶተን የመንግስትን ያስገባ ነው because ልጆቹ ኦሮምኛ እንዲማሩ ስለተፈለገ ማለት ነው ቁቤ እንዲማሩ ስለፈለገ አፋን ኦሮሞ so even private school አንተ ቤተሰብህ መቼም ባሁን ሰዓት እናትና አባቱ ያልተማረ ሰው የለም አይደለም እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ወር ኦሮሞ ሀዲስ አባንስ ወር በረት ጅራምቲ አቲ ሙጫኬ ሃኒ ፕራይቬት ገሽቴ አፋና ማረፋል በርሲሱረክ መንግስቲ ገሽቲ ክታው በርባቹ ቢቲ አጠናሲስ ቀየበቺስ ሙጫንኬ ተኮፋ ቤታችን ጋር አባሳን በርሲሰን እርግና it's easy to change this namni samusa gargaramna garusin jijjirun barbadan
ani Bishoftu deemee innaa bakka ijoolleen keenya hajallaa dhaqan sunitti jechaadha achi guyyaa yaaddannoon godhaaf jedheen maal jedhama candle wanta bobeessinu sun guyyaa yaadannoo isaanii godheen gaafa isaan du'an jechaadha bakkuma hajallaa isaan bu'an sunitti bakka siidaa osoo hin ta'in bakkuma ijoolleen kufte sunitti jechaadha abaaboo bitee dhaqee innaan asii dhaqe jechaadha mana nyaataa deemnee jechaadha mana nyaataa deemnee gurbaan mana nyaataa jiru sun kun eessatti dhamma Bishoftu keessatti afaan Oromoo hin danda'u jedhe dhiiseen ba'e reestoorantii biraa deemne hennaa achis dhamma afaan Oromoo hin danda'an biyya Oromoo keessatti afaan Oromoo hin danda'an kun maal sitti agarsiisame ati koo dhaqxee nyaachuu baatte koo isaan koo eessa dhufan reestoorantiin kun achi taa'e ati dhaqxee waan nyaattuufidha ati dhaqxee maallaqa sun waan kennituufidha osoo Oromoo hundu garaa jabaatee hin godhu jedhee giddi isaanii godhu baankii argitaniitu miti dhaqeen kokkeeshii qabe afaan achi duwwaa miti bakka shan ani afaan Oromootiin malee afaan Amaariffaan danda'uun jedheen amma afaan Oromoo fi afaan Amaariffaatiin barreessanii kaahan kunoo jijjiirran akka dhufu eenyuraan jijjiiru Abii gadi bu'een jijjiiru lammaan gadi bu'een jijjiiru osoon ajajaniyyuu nutu kokkee qabee jijjiira sabatu kokkee qabee wanta barbaadu jijjiirsisa osoon jaalatiin giddishii jijjiirti mana barumsaa isaan qaban dhaquu dhiisuudha salphaa miti namni lubuusaa kenni jijjiirama kanaaf ati immoo ijoollee kee manatti hidhattee barsiisuu dadhabdaa qeerroo lubuusaa nu kenne nuti immoo kana manatti ijoollee keenya kaawwanne lakkii achitti hin baratan waan Oromoo maaf fiduu iddanuun jedhanlee private schools in maaf dhoowwanna because afaan Oromoo ijoolleen keenya akka baratan waan barbaannuufu achi isaan geessinaa ajattee tachi bakka government isaan barsiifte manatti akka qayyabatan goota akka darban that's it it's doable ijoolleen kee qayyabannaan mana barumsaa koo just usually they just teach you it's not like they're that good anyways. Qeerroo viva qeerroo maal qeerroo lafarraa finnee kunuun ija keenya walitti qaban maalan argee beektu ennaan biyya dhaqee dura jechaadha isaa ammoo osoo hin ta'in that's 4 years ago or 5 years ago biyya deemee mana hidhaa deemee jechaadha qaallitti namu isa jedhamu sun mana hidhaa bakka innaan deemu paaspoortii kee fidiinaan jedhan lucky passporting ka weden ID ko driving license ko kenne feechada kanaan sento en passport ko tin kan ko sanachit no ambisaniyo unaka wan barbadan godu beekta then isa boda malte hin sento nan jana na woni echana wan dir ko sa tergeni jolle daf an alma daba echada then ala daba de wan argen sinettima haada Oromo na talaw fatte ko be jechita kaawwatte mucaashi laalu dufte mucaashi oso yakkan hojjetin idamechada laalu dufte ishi ifatani nyaata shi baachisani tokko mitan sintumam 3 4 5 mothers ifatani tinin deeme asi hinjingaltu jedhani amma san baadiyyaara dhufani laal ya mucaashi yaadde garaadha ba'e guddifte hojii rakkatte barsiifte on the top of that hoso Oromoo ta'uu isaatiin duwwaan hidhame beekta hidhamuu sammuu caalu dhufte illee laaluu hin dandeessu dhamaatee dhufte oh my god garuu Oromoo har'a akka waa tokko nu rangeenye tokkotti naasumnu haadholiin sun har'allee jiru maddi isaanii dhaabanne meeraa nuti walitti dhufnee maallaqa birrii 5 walitti fuunee ji'aan jechaadha biyya Arabaa jiraatte Ameerikaa jiraatte Yurooppii jiraatte illitiin keenya silaa dhiisaa warra dooktarii profeesar hin jedhan isaanii banan hojjetan haa ta'u garuu illitiin Amaaraa illitiin hundumtuu biyya isaaniitti way hojjetu hankeenya garuu bishaan bollana qofran argin hinnaawatu god argin nuti maaf ngoon maaf nuti why we don't be the example of those people warra nu du'e kana warra nu qalame kana amma haati sun ifatan achi as were also malaqallet kenneew boychantan ta'i beekta because I just became out of control homalle so shi dangu in brade beekta mam anatti dhagama she's nama tokko miti kun amma namshan jahan arge kopheen saanii it would tell you hamma makkasan midhaman jechaadha kopheen saanii fulli saanii dubbatan masaan midhaman dhamaanii nyaata hojjetan mucaa koo laala jedhanii guyyaa saanii eeyyamsu dhufanii ifatee isaan eegduun balbala sun irratti an Oromoon innaawa tokko ta'u akkuma waan nagaan jiraanne tokko dhaqaa mana yaalaa Finfinnee keessatti astorgaamii ofii kee fiddee dhufteetiniin yaalamta malee isaan si yaalan afaan Oromoo duwwaa dubbatta taanaan ani mana viidiyoon arga jira garuu viidiyoo akkasii gadi baasuun dandeessu seeraan waan nagaafachiisuuf malee viidiyoon waraabeeru jira mucaa Oromoo tokko afaan hin danda'u ejisaa jaamuuf dhukkubsatee namni bira Finfinnee jechaadha namichi bakka hoy ga'een deebi'aa jedhee bira deemee jechaadha then hoosoo namni sun hin deebiin
lakkoofni isaa waamame hennaan dhaqu afaan oromoo malee hin danda'u sin qarqaa deema seettee borqatatti darbatte dhaqeen keessa seenee maaliifini annam wajjin dhaqeera maal san gargaartoo afaan amaaraatiin shi gaafadhe hin danda'u afaanitti nama litiraaziyet godhachin geenye dhugaa rabbiyan viidiyoos noo farkaa qaban nama agarsiistuun agarsiisama nama hundatti agarsiisuudhaaf seernaaf hin eeyyamu because viidiyoon isaa isaanillee waan hunda waraabeka then afaan ingiliffaan ishee arrabsa beektaa zabanyaa nawaamaniin nattu waamanii achi na baasani nartiin na reebuuf kaate natu dhiiraatiin jedheen ati dhiira natu qaan jedheen viidiyoo kaameraa koo bilbila koontinii godhadheen jechaadha poolisii waamame nan kasasa jennaan booda namichi dhiifama na gaafatanii but that's the reality of Oromo jaalattanitti mana yaalee dhaqee Oromoon afaan isaatiin yaalamuu danda'u finneetti har'a nuti nama alaati nama biyyeessuniif ofiin sobiina Oromo jijjiirama fiduu barbaadan cimaatii irratti dalagaa asirratti baatanii abalu afaan amaariffaa sirbee afaan tigriffaa sirbee afaan tigriffaa jala kaatee laalus miti afaan amaaraa hundusaan jala kaatee laalus miti mee dubartii abashaa tokko mee waa tokko dubbattu qonjii akkana akkatti shin bareeddu ani kafana ani jara dhufadhe mer sharmutatti maalatti maali oromo maal qaba safu yechaan akka warri kono guddisette jechaadha hommirga kee dhiite hommirga horii dhiite hommirga namaa tuqedha dhaqna korratti waan qullaan uumenan antala bagadaati qullaa ko deemu mirga kooti eenyuyyuun gashu ana duwwaa sonteen kabaja dubartii qabaachuu qabdu mirga keenya ani jaalannaan si ta'uu baate bilaaf na gochuu dandeessa nalaa dhiisuu dandeessa ani kafana barbaade maallaqa koo baasee dhaqee bitadhee uffadhe nyaata naa ta'u maallaqa koo baasee dhaqee bitadhee nyaadha the same thing wal kabajnee wajjin jiraachuu gorsallee yoo ta'e kafana oromoo bakka tuffatamu qaba kafana barbaadu bakka tan uffadhu qaban simitan na bursiisu har'a safuu jechaan immoo mirga namaa dhiituu situ safuu wallaale mirga koo naa dhiittu jechaadha ani qullaa koo deemnaan sin gashu anaaf naa taanaan that's not nobody an kootti gammadee by the way kafana seexanaat warra religioni qabna astaghfirullah beyesus maali jettan abbaafi waaqeffataa sotaatan jechaadha waaqni naan uumu qullaan uume kafana namatu uume kanallee beektani ani qullaa koon dhaabadhe naa taanaan eenyuyyuun gashu seernaan eeyyamu anis qullaan dhaabadhu fin qabu malee dhaqna bareedaa moon qabadhe mul'ifadhe homaa miti warra fokkattoon nu arrabsan afaan keessa nurraa qaba safuu warreettan immoo safuu jecha mirga namaa dhiituudha kafana akkan uffanna dhoowwechaan mirga koo dhiitaa jirtaa jechaadha akka oromoo akkan tala lamaa mirga horiileen dhiitina kanaafuu oromummaa keessanitti isa ችግር የለውም ምን akkana kan waliin jechuu dhibni haa jabaannu walirra haa dalagnu walirratti dalaguu dhibni waliin haa dalagnu yaa rakkinni jira politika keenya keessa rakkina kanan jedhamni jira kanan jedham fuundura deemuu tan nama dhibu rakkina ka jiru salphaa kan ta'e nan beeka haa ta'u garuu society keenya waa baay'ee gochuu dandeenya as a society mobilize isaanii way gochuu dandeenya qeerroon beel'eetan kan aan du'atti dhaqe qeerroon dheeboteeti bishaan darbannee qeerroo kanaaf biyya alaatiin naa deemtan na argaa hundumtu beekta whatsapp bilbila kana qaba fakkaate kophee kana kaawwattu uffatte borsaa kana baatti dhaabatte nama osoo baratin si barsiisee sun osoo beektee jechaadha maddii dhaabachuu qabda adiin har'a biyya kana deemee afrikaatti fooqeenteen namummaa isaatiin namummaa keetiin obboleessa kee maddii dhaabachuu diddee na argaa wuskii gadi baaftee dhuguu kana ta'u eenyumtu gochuu danda'a kan it's so easy to do that wanta salphaa gochuun na argaa Omar argitanii beektanii eessatti dhalattame anu ko sometimes I get confused kan kun kolaataa qaba jira kan kophee kolaalaa jira kophee argitanii kaawwatanii guddanii moo namni rooplaan konkolaataa argitanii beektanii maal dhamni waan haaraan sinitti ta'u yaa sookee of agarsiisu yeroo tokko kan isin argan jira gaafii garuu yeroo hunda akkas ta'uun qabu asirratti baatanii akka ijoollee hoggaashanii abalu kana fakkaatti mee abaluun darbiin godha abaluun arrabsa how old are you guys 5 years old anillee ijoolleedhaan illee waggaa 12 ganaa ijoollee kana way gudi har'anatti ka'eera sanirraa gasheen deema anyway mee keessaan naa deebisii dura afaan oromootiin yookiin afaan oromootiin maqaa kee barreessi isa boodan si deebisa nama oromoon dubbanneef afaan oromootiin maqaa isaan barreessin hin barbaadu yuan how do you feel it oromo ani afaan oromoo dubbachuu hin danda'a dubbisuu hin danda'a barreessuu garuu baruu hin danda'a I'm just so lazy barachuun qaba sallee yeah thanks to Finfinnee naachiti guddattan afaan oromoo by the way free kennaa turan ko Saturday Sunday afaan oromoo biyyatti illee naan jiru barachuu hin danda'a ture binaa elementary baradhu free kennu turan beekta but I was so lazy nangeessini ganyimtu anis immoo akkam barachuu qabuun beeku ture akka harna barbaachisu
كنافو بليز انتني personally في هنوت ولرت كأمنمو personal life ميت هنو ولرت كأمن أروم ما personal life إنما إيسو كابل individually want individually انتني تفيدني عسى أروم انتني إيشو قطون كابدن individual life that's why I call the personal كنا أنفاجئ لمين want أنفاجئ إيسا هو أروم ميت أتأملي قارومو want personally لما أكت اللي قارم أكت إسام مالج يروح يرجع تيجي الريتش ديمته انت كهرق بدين موفي شيلالينا موفي كسابو قبدي لسان لين ابالو كان قول سربسان نغيفتينا that's what they do they are smart نتغرو سرباني ابو شافان سداما سرب هاچالو فانو نو هاسر بمرغسات افان برال فكر افان راشا افان چان هانفي هاسر واچي كاندو مالكاكي اجاكي يروكي تنغبنا متسنت يكادما اسنا ننجرون بك اوف كنترول غوچو دبدي نم كنترول غوچو ndemina اوف كنترول هاغو كان جارا وانس نينجرون قبو غلطمو دغو كيسن جول ريو كناف we must اما هارج القمني يچال please contact نغودا ጎፈንዲ ሚነም መተኖ ጅራተን ደብኔው ዋቃነ ሲንቀቢር I don't know ይገሮሙቲን ሳን ለቀርቃሩ ቀምና ጆሌ ጅዳ ከነለ ሂዳ ከሰ ጅሩ ረቢ አኒ ጅዳሌ ብልብሌ በካ ኤምባሲ ሳኔ ይቻለ ነምቻ እኙ ጀደሙ ለምቻ ሶማሌ ሱን ለዱብሴ እነማ እኒ ዋብራነት ይመሳው ዋብራነትሙ ብልብሉቱ ዳገሜ ብልብሌ ከናፉ መዲያዳ በንወል መዲ አከ ኦሮሞ ተቻዳ ገለቶማ ኦሮሞ ወልጃለን ከኝ ፌስቡክ ግዋት ኡንቀብ ወል መዲ ኡጋጅር ወል መዲ ዳበነ ጅጅረን ሀፊን ረክን ኦሮሞ ከነጀራው ምቲ ኦሮሞ ብሻን ንጉንቀው ኦሮሞን by the way what was in the movie that one song ጎደን ያደኩ I don't even know how to explain exactly አዲስ አበባ ገበሬዎች ብሎ የኦሮሞ መሬት እንደቀሙ ታስታውሳላችሁ የአዲስ አበባ የከተማ ገበሬዎች ብለው what they did with thank you ነት ገለቶ የአዲስ አበባ ገበሬዎች ብሎ ስንትና ስንት በአዲስ አበባ በመፍኒ ዙሪያ ያለው ማለት ነው መሬቱ ምንድነው እንዳለን ይቀሟቸው ቀምቷቸው ምንድነው ያረጓቸው even እንዳይከሱ እንኳን መክሰስ አትችሉም ብሎ ነው ያባረሯቸው ስንትና ስንት ጋሻ መሬት ማለት ነው ይሄን የማይባል በአራቱም ክልል ማለት ነው እዛም የሚማሩ ልጆች ምን ነበር የሚማሩት መጀመሪያ በአፋን ኦሮሞ ነበር የሚማሩት ምን አደረጉ መጥተው አዲስ አበባ ስር ገባ ብለው ፍንፍኔ ስራ አስገብተው በአማርኛ ተማሩ አላቸው ልጆቹ ሃይ ስኩል ናቸው መማራቃታቸው ምንድነው እንጨርሻጥ ነው የሆኑት ኦሮሞ የሆነ ያለውን ነገር አታውቁትም እናንተኮ ለዚህ እኮ ነው የምታሳዝኑኝ ኦሮሞ ምን እየሆነ እንዳለ አታውቁም ዝም ብላችሁ ነው የምታብዱ በየሜዳ ኦሮሞ ምን ያህል እየተሰቃየ እንደሆነ ያውቃችሁ አይደለም እስቲ አሁን ያ ሁሉ ህዝብ ባንድ ቀን ያለቀበትን ጉያ ያደነው ጀኔ ረቲ የኦሮሞ ሬቻ 900 ሰው ያለቀበትን ቀን አስተዋውሰን እስቲ ሁላችንም የዛለታ ማለት ነው ሻማ አብርተን ፎቶ ፖስት እናርግ እስቲ አትሊስት ይሄ ልቡን ለሰጠሰው ይማራጋግታችኋል ሁላችሁም ፌስቡክ ላይ የኦሮሞ ልጆች በሬቻ ላይ ያለቁበት ቀን እዚህ ላይ ወጣችሁ ከመለፍለፍ ይልቅ እዚህ ላይ ከመጨፈር ይልቅ ሻማ አብርታችሁ እነዛን ሰዎች ማስተዋወስ መቻል አለብን የዛ የሞቱበትን ቀን ሆኖ ወይ በማክሱ የዛለታ ሬቻ ሆኖ ወይ በማክሱ ማረግ አለብን እያንዳንዱ ኦሮሞ ይተበቀባል ደም ነው የተከፈለበት ያቺ ልጇን ያጣችና እናትና አባት በኩራዝ ልጇን ያስተማረች አርሶ ልጁን ያስተማረ ገበሬ ባንድ በሬ ማለት ነው መናገር መንፈናፈኛቱ ያን ልጁን ነው የሰጠ ዛሬ እዚህ ላይ ቁጭ ብለ እኔ እንዲያለኝ እኔ እንዲ ነኝ አኒካና አናበሉ አባንኮ ከነተ ሲና ዋባሉ አቦልከኞ ሷሶም ነው ዋያሶ እንደኝ ሁሉም ትገኘው እንቱሙ አን በዳና እንጂ አነማ ዋያ ኮሱር በእናንተ በዳኮ ስትነው ነመነቤኩ ስትመመለ ጋሪኩ ስትመጣ እና ከነደጎም በርባዱ ነምኒ ረክነ መከኛ ረክነ ኪሳ አከምት ሳምባል አከምት ወልመዲ ዳበና አማ ነመቤለ አከምት ጋፍተኮ ኦሽን ሜረታ ሆጅን ወላ ቆነም ኪሳ ወለታሃሶ ብሪ ሸንሸኑ ጋር ጂአቲ ብሪ ሸንሸን han starbucks ባም ወለታፊን ንጃ ሆጋተኮ ጆሊ አርሲቶ ኮምፒውተር ብኒ ወጋተኮ አንቦት ኮምፒውተር ብኒ ኮምፒውተር ሸንጃ አይቻለ ወጋተኮ ወለገቶ ገሽን ሜካን ኦፍራ ጫልቀቡ ጅጅረም ሁንቱም ተወሰረት በይ ከነኛ ከነዱገ ናውን ቢየከነት አውሮፕላን ወልቁና ፕራይቬት ዴ ማቤታ አውሮፕላን ይዳል ምትገሩ ዋንዬ ሰታኔፍ ኮፔ ቀምና ወርቂ ጉራ በተደ ሐራም ሞጣሳ በተደ ነቀማ ነገር ዲሰ ጋቶ ማድረገው ከሰን ጆሊ ሪዮ immediately in this week go find me on event no jirata please bana
እና working direct information is እንደነስ በፕሌስ ሃይርግኑ ፊ ijoollee ሳውዲ አረቢያ ተሞ ወራች ጅርተን ብልብላቲ ወረን ባሴት ኢንፍሉዌንስ ይጎቹ ቀብቱ አንድ ላይ ሲብሌስ አንዱ በሴራ you guys have to influence them በቃ ጆሌን ደሞ በርባን ረከነ ከሰጀረን ሃዴማን ሃገለን ጆሌን በቃ ዋንተ ቆጴስኑት አስቲ ጎፈንድሚ ሱተኒ በኔ ሳንቀርቃሩ ደንደኛ let's do that ባይ ገለቱ ማድረገው ከሰኒፍ that's all I'm brand እንጅሩ ዋንታ ሮጃት ጋር ኦልት ደብኔ ወጭና ሶምና ገለቱ ሞንድ ከሰን የሚገርመኝ ነገር ግን ለምንድነው ጅብጅብ የሚመስሉ ሰዎች ኦሮሞን እየወጡ የሚሳደቡት በቀደምነታ ደግሞ ከዚህ በፊት ማን የሚሉት ነው የሆነ ሞላላ ራስ ሰው ማይመስል ክሮማግነን ማሰው ዝንጀሮ የሚመሳሰሉ ሰዎች ግን ከት ለነገሩ እኮ ባይዘው ብዙም ጊዜ ያስቀያሚ ሰዎች ይቅርታ አርጎኝ እኔ ቆንጆ ነው ብዬ ለማለት አይደለም ለነገሩ ኦሮሞ ሁሉ ቆንጆ ነው ግን አይታችሁ ከሆነ በጣም የሚያስጠሉ ሰዎች ለቱ ጎፈንዴቹ I guess whatever በጣም መልካቸው የሚያስጠሉ ሰዎች አሁን ኢንሰኪዩድ ስለሚሆኑ አላቅም ጥላቻ ሰው መሳደብ ብቻ ካፋቸው ደና ነገር የሚወጣ እኔ ፕሮፌሰር by the way ፕሮፌሰር ሆኑ ዶክተር ሆኑ doesn't mean nothing ሰርቲፊኬት እኮ ነው በተፈጥሮ ኢንተሌክቹዋል ያልሆነ ሰው በተፈጥሮ ስማርት ያልሆነ ሰው ምንም ዋጋ የለውም የኛ እናቶች እኮ ነርስም ናቸው ዶክተርም ናቸው እትብታችን ሳያብጥ ምን ይመስል እትብት እኮ ነው የሰጡን አሜሪካን ሀገር እትብቱ ያበጠሰን ሰው ነው በየሜዳው ሲሄድ ማይነ ይሄን ስራ የሚያክል ማለት ነው በሐኪም ቤት ተወልዶ የኛ እናቶች ግን እናትም ናቸው ነርስም ናቸው ዶክተርም ናቸው ያርሳሉ ያርማሉ ልጆችን ጤነኛ እንደኛ ነሰው ያሳድጋሉ ያለም ኢነፍ ኒውትሪሽን የሚገርም ተአምር እኮ ነው ዶክተር ምንድነው ዶክተር እኮ ፕሮፌሰር እኔ አስወር ቫልዩ አላደርገውም ያን is just a paper ማንንም ሰው ጊዜው ወስት አርጎ ማለት ነው whatever years 8 አመት የሚሰድ 15 አመት ሄደ ጊዜህን ኮንትሪቢዩት ካረክና ወስት ካረክበት ሰርቲፊኬት ታገኛለህ that's just certificate ማንነትህና ጭንቅላት ብሪሊየንት መሆን ግን በተፈጥሮ ነው የሚመጣው nothing to do with like doctor or professor nothing to do with that there are so many doctors professor ተብሎ ስማቸው ማውራት መጥራት እንኳን ነው አብረ ኮንቨርሴሽን ማድረግ ማትችለው ያልተማረ ሰው ግን ገጠር ሄደ ገበሬ ስሙ መጻፍ ማይችል አባጫራና መንበረ ነገር ወጅንቴሴ ዋን ከነንጀ መንስበርሲሱ ዋን ከን አዱኛ ረከነ ጅራጀቴ አሜዝደንታት for example ገዳ ሲስተም ላላ አከትበርቲ ምርገቀብ ሴራሳላላ how amazing it is ኦሮሞ ተእምተን ዋቀፈናን ዩ ሪሊጅን ለፋከን ረጅሩ ከነሩ እንደንጫል ሀንም ንጥቆለ አካ አባርሰ ተእቤ ከቤታ it's just amazing things ከናፉ በሩም ሰቻ ነው ማለት ነን በረድ ዲያሲን ቀባ ነገር ዲሳጀሩ it doesn't mean nothing it's just certificate ዳግጥ ያባንፈ ጨራሳ አርገና ነው ጋሻንጃ ከሰጥ ጉድ certificate ያርገቹ that doesn't make you better person or less person ሀነሙ ማንኬ ኡማር አናንሲ ከነም በኩም ሰን ኡማር አናንሲ ከነም they call intellectual people ካላቶማ ጉያ ጋሪ for how long did I talk almost 40 minutes kanafu please in rafatina wanna sin injection especially Ethiopian doctor I mean you know they're all the same I mean biya kanat ya but I'm not disrespecting them namni barananu tuwato gochu dandenya mtiyara haata ummogaru barate jedami akantinit lallemu qabuda male it's good to be educated ani wara dunya kan jirranjiru those are special case wara educated adunya kan doctor ita way umtet engineer ita way kre gote tatana you are something garu jaldesan ko anarrak manaqulqulles itagarsi jaldes manaqulqulles the same thing wato korbaratet hori hakamu okini munamakamu whatever you become whatever you just it's just a training the same thing manaqarwak man barade kan sunus barachu echara doesn't mean any special skill or anything you're probably going to take afan oromotin dubba afan oromo dubba chanjira mo kana jalma daltu bare do I don't know okay thank you guys bye insinita sayra galatoma deben famu